Ashama akkam ooltanii oduu keenya gaggabaaboo caayaa Oromoo TV irraa isin dhageessaa oduu har'aa wajjin ani daandii bilisummaatti matootii oduutiin hangafna. Abdii Firreen Gaachanaa uummata Oromoo zoonii giddu galeessaa kibbaaf akkasumas kaabaa shawaatti tarkaanfiiwwan laaleessaa diina irratti fudhatuun dhagahameetiin jira. Humnoonni finxaaleeyyii Abiyyi Ahmadii fi fakkeessitootaan bobba'an aanaa noonnootti haleellaa raawwachuuf manneen 42 gubuu isaanii waan qindeeffannee qabna. Mootummaan naannoo Amaaraa humnoota poolisii idilee dabalateetiin iftoominaan har'a lola kallattii mootummaa naannoo Oromiyaatiin Karrayyuu irrattis walitti banuun dhagahamee jira. Yuunivarsiitiin Dambii Dolloo maatiiwwan qabsaa'ota kanneen mootummaan namoota jalaa ajjeeseef akkasumas ammoo warreen maatii maleeyyii ta'anii fi gargaarsa kennee jira. Gama biraatiin haalli yeroo ammaan kana deemaa jiru hedduu ulfaataa ta'uun dhagahame. Godina Horroo Guduruu aanaa Habaaboo Guduruutti humni salphatee waraana bilisummaa Oromootiin deebi'ee aarii saniin namoota nagaa 5 ajjeesu 27 hidhamuus ragaa qabna. Kanas waan qindeeffanne qabna. Humnoonni Suudaan mootummaa naannoo Suudaan kaabaa daangaa Alaf Fashqa jedhamu irra deebi'anii weeraruu Aljaziiraan kallattiin tamsaasuu irratti argama. Godina Shawaa Lixaa aanaa Jalduutti qaamolee maqaa waraana bilisummaa Oromootiin bobba'an irratti tarkaanfiin fudhatame. Akkasumas oduu keenya turanii nu qaqqaban keessa Wallagga Horroo Guduruu aanaa Abee Dongoroo ganda Loomi jedhamutti humnoonni finxaaleeyyota namoota hedduu irratti dhukaasa banuun miidhaa yoo qaqqabsiisanii fi itti gaafatamaan aanichaa obbo Birrisa kan jedhamus qabamee harkaa yoo ba'u konkolaataan isaa gubachuu dhagamee jira. Kanaaf kan kana fakkaatanii hanga xumura sagantaa keenyatti warroonni YouTube channel keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii nuuf ta'a. Akkasumas kanneen maatii keenya taatan like share gochuudhaan akka odeeffannoon yeroo yerootti isin qaqqabuuf nu jajjabeessa. Galanni keessan bilisummaa ta'u. Gama matootii oduu jalqabne balballoomitti deebina. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo waardiyyaan uummata Oromoof Oromiyaadha tarkaanfiiwwan diina irratti fudhatu cimsee itti fufuun dhagahameetiin jira. Abdii Firreen Gaachanaa uummata Oromoo zoonii giddu galeessaa ona warra jaarsootti lolli ebla 14 taasise loltoota 68 diina yoo harcaasu 26 ol madoo dandammii hin qabneen adabuun beekamee jira. Jajjabeewwan onnee sibiilaa itti fufuudhaan zoonii giddu galeessaa kibba lixaa Shaggar ona meettaa maammeree jedhamu gandaa Waagdee Baddeessaatti tarkaanfii ebla 14 fudhataniin diinonni humnoonni finxaaleeyyota nafxanyoota Abiyyi Ahmad bobbaasee reeffa paatroolii 2 gurratanii kan baqatan yoo ta'u madoo ambulaansii tokkoon onicha sassaabbatanii deemuun beekame. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo qe'ee Jeneraal Haacaaluu Hundeessaa Mugariin Dabaaleetiin warshaa rasaasaa hoomichoo fi iddoowwan hunda to'achuun isaas raajii jedhame. Kana malees Amboon gadi ilaalaatiin diinota isaa immoo qolachaa kan jiru. Abdii Firreen Gaachanaa uummata Oromoo gootichi waraana bilisummaa Oromoo lola gurguddaa yeroo amman kana uummata Oromoof Oromiyaa irratti gaggeeffame kana kufeet kuffisaa jiraachuu bira darbeetiin diinonni uummata Oromoo sirni Abiyyi Ahmadiif nafxanyoota itti qaanii takka istiraateejii lola takka immoo tooftaa akkasumas ammoo haalota kanneen kana fakkaatan hedduu waan qindeeffanne qabna. Gama biraatiin gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa Cifraan Odaa Adoolaatiif Cifraan Soddonboroo lola jajjabaa gaggeessaniitiin jiru. Kabajamtoota hordoftoota keenya kana qofa osoo hin ta'in oduuwwan keenya waa'ee jala bultii gootota Oromoodhaa isini gabaasuu dhabuu sababa neetworkirraa kan ka'e nuuf kolcha jechaatiin gootichi waraana bilisummaa Oromoo
mul'ata kaayyoo jaallan ganama ebla 15 gammoojjii Ogaadin Shinniiga keessatti 1980 keessa hoggana abaa'oo jalqabaa Jaal Magarsaa Barii abboomaa Miitikkuu Faafaan Dooyyoo dabalatee namoonni 11 kan ittiin amantii kutaan wal osoo hin qoodin nuti kiristaana muslima osoo hin jedhin qabsoo har'a finiinte gulantaa kanaaf wareegama hedduudhaan as geette kanan nu ga'aniif galanni isaanii bilisummaa haa ta'u imaanaa isaanii irbuu haaromsanne galmaan gayuu akka qabnuu fi dhalli Oromoo mooraa qabsoo bilisummaa Oromootii fi deeggartoonni qabsoo bilisummaa Oromoo egereen bilisummaa waanjoo gabrummaa faacciseetiin hawwu kamiyyuu irbuusaa haaromsachuun yeroon afaan tokkoon yaada tokkoof murtoo tokkoon afaan qawwee qofaan wal cinaa dhaabbanne diina keenya barbadeessuu qabnuu fi biyya walabaa hawwaa turreef dhiigni kumoota lafeen miliyoonotaatti caccabaa ture kan gadi dhaabbannu amma jechuun ajajaan waraana bilisummaa Oromootis gabaasuun ni yaadatama. Kanumaan wal qabateetiin aggaammiin sirni impaayera sirni finxaaleeyyii Abiyyi Ahmad guyyaa gootota waraanni bilisummaa Oromoo konyaawwan jiru keessatti ni kabajata jedhee eege gootichi waraana bilisummaa Oromoo hamma danda'ametti humnoota haarawaa eebbisiisaa akkasumas ammoo kanneen iddoo jiranirraa kabaja yaadannoo guyyaa gootota eblaa 15 kan bara 2022 kabajachaa ooluunis gabaafameetiin jira. Odeessa keenya Gujii lixaa akkasumas Gujii bahaa irraa arganne bal'ina oduu galgalaatiin walitti deebina. Gama biraatiin roorroon uummata Oromoo irratti hammaachuu bira darbee humni Abiyyi Ahmad gareen maafiyaa yookiin shaarukaan leenjisee ergu humnoonni faannoodha hidhannoo dabalataa qabeenya qabnu gurguranneetiin Tigraayin caalaa Oromiyaaf qophaa'oina jechuun ajajaan faannoo beeksisaa jiru kanatti harreewwan akka Shimallis Abdiisaaf Taayyee Dongoraa ammas raroo nafxanyaa baadhataniitiin duula uummata Oromoo irratti labsuun ni beekama. Kanumaan wal qabatee godina Wallagga bahaa aanaa noonnotti haleellaa finxaaleeyyiin Amaaraa gaggeessanii lubbuun namaa darbuu fi manneen 42 ol gubachuunis dhagahameeti jira. Ganda ulaageetaa Karrayyuu akkasumas ji'a darbe jechuudha ganda Urrumuu Qorkee jedhamuttis gama biraatiin yoo diqqaate manneen hedduu gubuu lubbuu maatii tokko keessaa qofa 4 galaafatuun gabaasuun keenya ni yaadatama. Akkasumas ammoo ganda Aliyeeboo Saree Waagee jedhamuutti kaleessa haleellaa raawwataniin lubbuu nama 3 yoo dabarsan manneen hedduunis gubatuun dhagame. Gama biraatiin mootummaan naannoo Amaaraa kan inni fiin jedhu har'a ifa baasee lafa aanaa Booseetiif aanaa Fantaallee weeraruudhaaf poolisii idilee faannoo wajjin walitti makee garasitti bobbaasuun dhukaasni hedduun daqiiqaa gabaasa ammaa keessatti kan Oromiyaa fi akkasumas ammoo warra humna finxaaleeyyotaaf soddaa gidduutti gaggeeffamaa jiraachuun gabaafame. Kanaan wal qabate gandaa akka Boorcataa jedhamu aanaa Booseet keessaa to'achaa kan jiran yoo ta'u Fantaallee iddoo haroo guubaa irrattis lolli cimaan gaggeeffamaa jiraachuun beekame. Haasaya maafiyaan Abiyyi Ahmad tibbaa kana taasisee salphina gurguddaa goonfachuu fi kufiinsa impaayerichaa akka garsiisus xiinxaltoonni hedduun ragaa bahuu irratti argamu. Gareen shiftaa Abiyyi Ahmad hoogganootaaf qondaaltota waraanaa walitti qabuudhaan waan inni jedhe keessaa mee takka isin dhageessifna walitti deebina. Aggaamash ድረስ namni maraataan gaanfa Afrikaa maraachuu jiruu fi akkasumas kaadhimaan Isaayyaas Afwerqii Abiyyi Ahmad yookiin Mr. Shaarukaan lola keessaa hin baanee fi lola duguuggaa uummata Oromoo qofa osoo hin ta'in lola sanyiif sanyii wal nyaachisuudhaaf deemu waan ta'eef uummanni keenya gama hundaaniyyuu diina qe'ee isaatti dhufe hundayyuu ofirraa qolachuudhaan waraana isaa cinaa dhaabbatee egereen jiraachuuf dhabamu yeroon isaa amma waan ta'eef waraana bilisummaa Oromoo cinaa akka dhaabatus hayyoonni waamicha dhiyeessaniitiin jiru. Yuunivarsiitiin Dambii Doolloodhaa harmee hayyuu Efreem kan waggoota 4 dura
ilma ishee ajjeesanii ishee irra teessisan dabalateetiin gama biraatiin haadha Oromoo waggaa 3 dura ciniinsuudhaan baajaajii keessatti humni mootummaa baajaajii keessaa gadi baaseetiin ajjeesee fi namoota tibbana mootummaa kanaan ajjeefaman maatiiwwan harka qalleeyyii ayyaana Faasikaa sababeeffachuudhaan pirezidaantiin yuunivarsiitii Dr. Lataa Tasfaayee bakka jiranitti jajjabeessuu fi kaayyoon yuunivarsiitichaa rakkoo hawaasa keenyaa hamma dandeenyuun cinaa dhaabbachuu fi madda qorannoo babal'isuu jechuun haasawa dabalaanis dhageessanis namoota kana jajjabeessuu isaanis nutis galatooma jechuun barbaanna. Godina Horroo Guduruu Aanaa Abaaboo Guduruutti humni salphate deebi'ee namoota nagaa 5 ajjeesuuf 27 hidhatti darbatuun dhagaamee jira. Ganda Mootii Qawwee jedhamutti akkuma beekamu jechuudha humni qindaawee kuni yoo diqqaate kan mootummaa waraana poolisii addaa Oromiyaatii fi raayyaa ittisaa jedhu haleella waraanni bilisummaa Oromoo isaan salphiseen namoota nagaa 5 ajjeesuun 27 hidhuu fi gama biraatiin ammoo bulchaan aanichaa obbo Dassaalany Garramoo namni jedhamu kun ammoo yeroo baay'ee ummata keenya hiraarsisaa nama jiruu fi gama biraatiin ummata keenya dhaadannoo bira darbeetiin isin balleessina warra jedhee humnoota kanaan ficcisiisaa jiru ta'uun beekame. Wallagga Horroo Guduruu Aanaa Abee Dongoroo ganda Loomiif kanneen kana fakkaatanitti lolli qindaawaan humnoota finxaaleeyyiitiin banamee jiraattota hiraarsaa jiraachuu fi itti gaafatamaa bulchiinsa aanichaa obbo Birrisa jedhamanis konkolaataa keessaa buusuun konkolaataa isaanii barbadeessuunis beekameetiin jira. Suudaan daangaa Alfaashqaa jedhamu kan Itiyoophiyaan deeffattee karaa jaarsummaatiin qabatte jedhamte har'a weeraruun lafa heektaarota hedduu dhuunfachuun weerara qindoomaa humnoota Itiyoophiyaa irratti haleellaa banuudhaan qabachuu Aljaziiraan gabaasee jira. Akkuma beekamu Alfaashqaan naannoo Amaaraa jedhamu godina Gondar jalatti argama. Oduu ture nu qaqqabeen gootichi waraana bilisummaa Oromoo ona Shawaa Lixaa godina Shawaa Lixaa Aanaa Jalduutti maqaa waraana bilisummaa Oromootiin kanneen mootummaan bobbaasee ummata gudeedaa fi saamaa ajjeessaa turan kanneen ummata darraa turan namoota 7 qabuu keessaa Buruuk Abbabaa Dabbaba akkasumas Alamuu Baay'isaa Dirribaa kanneen jedhaman ummata duratti dhiyaachuudhaan gootichi waraana bilisummaa Oromoo murtii ummataatiin gorsa gurguddaa kennee fi gadi lakkisee jira. Kanneen maqaa waraana bilisummaa Oromootiin bartee fi yakka suukaneessa gochoota akkana dalagan kanaan booda ammoo araarama tokko kan qabnee fi warroonni qaama kanaan leenji'anii socho'an kamiyyuu salphina ta'uu isaanis video kanarraa arguu dandeessanii. Egaa dhaamsa keenyas video kanaa fi akkasumas ammoo sagalee gaazexeessituu raadiyoo Arraata Biyyoolessaatiin goolabna. Ani Daandii Bilisummaati. Horaa bulaa deebanaa. Share, subscribe, like gochuun nu cinaa dhaabbadha. nu hayo hennan nu daawiti jaallan kale hesa wareegamteen nu daawiti malee ardaan nama of duraan laaluun qaba. Yoo miyyuu ati nama of duraan laalte nami sun cabee nami sun akka tokko namum sun gulboolliseen taajetti. Gartee uummati Oromoo yeroo hedduu qabsoo isaa finiinsa fidee sadarkaa bilisummaatiin of baasee dogongordi xiqqoo nam laalee nam guldeemuni boollatti dhiigi ilmaan isaallee lafaatti hambisee karaa irraa of hambisetti. Gartee ar osoo waraani bilisummaa Oromoo gaaf guutuu argi hennachiisanii qawwee irraa hiikan sun ufti galee haala sun laalee har'a galee jiraate uummati Oromootii maqaan Oromummaa namni waa'ee Oromoo haasawuyyuu jira jechuun gaafi namaatti. Kanaafiyyuu haala mudannoo halee irraa laalee waan fuuli isaa dur jiru beekuu qaba. Har'a ammoo sun cufteessa baanee gaafa isan qawwee baachuu faashinii seetanii maaf hin galle bilisoomne jirra. Abiyyiin aangoo nu qabate mootummaa Itoophiyaa akka uummati Oromoo lubbuu ilmaan isaa waan Itoophiyaaf gara baasu jiru barcumum Itoophiyaa